Yoya ashama kam jirtu kabajamtoota fordoftoota qophii Oromiyaatu Uniform durarraa kaasnee wanta hin baratamne dhaggeeffachaa jirra. Keessumaa duutii gammachiis moosisaa immoo baay'ee nama gaddisiisa. Kaleessa guyyaa gammachuusaa kabajee har'ammoo lubbuunsaa addunyaa kanarraati yeroo dabartu maatiif isaa ta'uu firoottansaaf wanta dhugaan fakkaanne abjuu ta'ee yeroof kan namatti mul'atu ta'a. Duutii dhala namaaf wanta haaraa miti. Har'as gammachiis irratti hin jalqabne. Haa ta'uutii garuu duulli haala kanaan mudatu gurra namaafis dhagahamaa waan hin turreef baay'ee kan nama gaddisiisudha. Maatii fi firoottansaa gammachuu irra turaniitiif gadda jabaatu ta'e. Reeffi ogeessa fayyaa ganna 28 gammachiis kibxata magaalaa Naqqamtee keessatti qarqara laga Soorgaa jedhamutti argamu maatiin ni dhagahu. Galgala wiixataa gammachuun bakka jiru akka barbaadamuuf iyyaafannoo kan dubbate toora feesbuukii isaarratti kan maxxanse kan argitan nu iyyaafadhaa namni kun nu jalaa badeera jechuun walaleessaan Lataa Qanee Aagaa barreesseeti ture. Isa duratti Oromoon hedduu gammeedhaan eenyu akka ta'e hin beeku. Haa ta'uutii garuu kaleessa guyyaa gammachuusaa kabajee har'a meeshaan bita jedhee manaa kan ba'eetiif haalli uffannaa isaallee uffata halkanii yookiin immoo bijaamaa ta'uu namni kun immoo guyyaa tokko keessatti baduu ajaa'iba kan nama jechisiisu ture. Anis ta'e namoonni hedduun cidhasaaf gammachuu baduusaaf garuu Waaqayyo kan nagaaf akka godhu jennee galgala sana rafneerra. Haa ta'uutii garuu guyyaa kaleessaa wanti dhaga'ame baay'ee nama gaddisiisa. Ogeessa fayyaa hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Naqqamte keessaa hojjetu Gammachiis Moosisaa du'e jedhamee dubbatame. Guyyaa gaa'ela isaa Gammachiis just maariir jedhee fuudhuusaa akkanumallee uffata aadaan kan faayaman haadha manaasaa waliin kan ka'e suurota hedduu maxxansee ture. Gammachiis sanbata xiqqaa darbee cidha raawwatee bulee dilbata ammoo sagantaa deebii mana maatii Misirritti dhaquuf qophaa'aa akka turee fi meeshaawwan tokko sagantaa sanaaf kan isa barbaachisu bituudhaaf baajaajii miinjeen isaa ittiin dhufeen deemee achumaan hafuu durbii Gammachiistu dubbata. Dabalataanis guyyaa cidha bulees jecha afaanii miti miirri fuula isaallee gammachuu malee gadda akka hin qabne guyyaa dilbataa kana takkaa manaa ba'uuf jennaan hiriyaansaa akka deebise lammaffaa irratti immoo miinjooliin sa'aatii 6tti millaashii deemuuf gara manaatti yeroo dhufan baajaajii miinjeen tokko irraa bu'een meeshaa bituudhaaf mana akka bahe bilbila isaarree manumatti akka dhiise hiriyaansaa kun nu dubbata. Obbolaa maatii fi poolisiin baajaajiin deemuusaa malee bakka inni deeme sirriitti waan hin beekneef hoteelotaa fi laga keessa deemanii barbaadanii dhabanii booddee toora sooshaal miidiyaa irratti maxxanfamuu ni jalqaba. Haa ta'uutii garuu reeffi dargaggoo kanaa erga manaa bahee halkan lama booda kibxataa naannoo sa'aatii 7tti qarqara laga Soorgaatti argame jechuun BBC ni dubbata. Namoonni dargaggoo kana dhiyeenyatti beekanii fi waliin hojjetan amala gaarii inni qabu yaadachuun du'a cidhasaa buleessa mudatetti gadduu miidiyaalee hawaasaa gubbaatti ibsaniiru. Duuti kun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Maatii fi firoottansaa hundumaaf jajjabina hawwaa lubbuu isaafillee Rabbi boqonnaa akka inni kennu hawwaa. Qophiin sa'aatii kanaaf siniif qabadheen dhiyaadheeru kanuma fakkaatti. Dhaggeeffattoonni na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif ulfaadhaa. Biyaa gooytaa maaliif na jalliftaa yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa.